jechuun birri biyya kanaa birri kumaafuu jechuudha. Ani durii isa ture naaf jiraatti rabbichi birri biyya sanaa laatee naaf jiraatti. Ani gadi ba'ee uffata sanis naaf Oromoon kun dhugaa rabbi horii na tsara Oromoon kun horii na tsara. Oromoo jechuun dhugaa rabbi nuti Oromoon horii na tsara kaftii na tsara laalime waan isaan jedhee komentii irratti ilaali. Miskiina too hin barreessume hin boonime. Hin boona shaakulatii boochaa barreessuuf bara Oromoon kun miskiina dhugaa rabbi Oromoo kan kattallee gurra kanatu qabdee gadi neeftee dhugaa rabbi jarri soddaa keenyaa kun bara. Horiin afumaan inni ta'ira bukoo fayyadaraa ilmoo jinni ani mataan koo Oromoo miti sheexana jinni mataa xaafiraa. Uteekaa tuniif taate maama tigistu Oromoo jinni numettete ilmoo sheexanaa sanyii mataa xaafiraa. Profaayilii keetu siinatti fakkaata fayyadaraa ilmoo jinni sanyii mataa xaafiraa sheexana mataa fila jinni. Marratti yaa rabbi. Ijoolleen teenya Oromoon miskiina dhugaa rabbi miskiina akka keessa hin jiru qaban qaban tiijine si akka jettu tiijine akkana hojjetti garuma meeshaan anumti siin jee akkanuma deemaa akkanumatti deemaa mee anatti siin jee dhugaa rabbi fuula keessa kana akkatti qayyadatti deemaa garuma akkana godina Oromoo koo akkanatti deemaa wayii tuftanii dhugaa rabbi akkatti gisee deemtanii wayii tuftanii dhugaa rabbi hin agarra isin miskiina bara. Amma namni miliyoona jira taa'e. Kaartii naa bitanii taasise yaa'e. Homaan qabu bichaa isin kan beektu. Homaan qabu. Intalli giiftii kennineef giiftii udaan ani bar udaan koo akka tuftee darbachuun ga'e gaafa geemisiisanii dhugaa rabbi. Akkanas udaan kee kan ta'e darbachuu fidnee giiftii fidnee leenca kenninee fi habaaboo mana madaanii ittuma guuru. Inatti mul'atu ittuma guuru. Natti mul'atu ittuma guuru. Oromoo jabaadha ittuma guuti. Ittuma bariisaa dhuftee anomaan arganne wannoo kee irratti naagalchaa akkaawwantii kee irratti naagalchaadhaan jettu. Dhugaa rabbi. Udaan kun humna darbachuu kan bara. Dhugaa rabbi dibara. Ani bara eessa geessa birrii sammee birrii sun eessa birrii irratti gurraafi oole leenci suni. Leenci gisee sadii ma gisee afur yesuun garam gore. Garam gore namni jedhamu sadii sadii dhabdee paantii dhabdee uffata dhabdee garam gore. Moo sila wannoon beekatti kan itti bilbila beekatan kan qaba beekat keessaa bu'ata jalaa jiru wannoo. Ijoollee akkas ta'e dubbiin tun. Eessatti si galcha hojii maal namni takka madaamni takka siin qaba. I don't care. Hojii maal si galcha eessatti si galcha hojiin qaba maal hojii si galcha fide anatu fide. Anatu fide maal lubbu. Anatu fide qoy. Hara lubbuu isin keessaa bahu lubbuu jettanii hin dadhabdan hundi keessan. Dura hiriyaadha har'a immoo bilbila na jala hatta. Warra obboleessa namicha keessatti deemuu ta'a bilbila achi ijoollee geesse jechuudha achi nu geessuuf ta'a namichi. Gizee achi nu geessu bakka koottachitti naan biyyata namichi hin jirtu waan ta'eef ala beeta si dubbisaa koottu jee. Gammeen amma keessa deemaa itti gaddeebi'ee achuma haala qammas. Irra deebi'ee gizee lammataa jechuudha. Wanti kun akka biyyattanii laayivii gubbarra taa'ee qaqqabu. Dhugaa Yesuus kunoo ijoollee Oromoo fannoon totu na haagan. Hundi ishee soba takka itti makilaale. Dubaayii kana keessa nagaan naggarchi. Ijoollee somni siiti yaa Yesuus koo somni siiti eefa isiin dubbii kana sobde. Eefa isiin tiijirraa inni kafana fudhate geessa dhufe jettee sobde. Bilbila koo kan fudhate sun. Dhugaa rabbi. Eefa dubbii afaan kanaan dubbatte na sobde. Dhugaa rabbi. Eefa isiin dubbii kana na sobde. Eefa isiin dubbii kana tiijirraa inni kafana fudhate gammetti dhumte. Akkasin jennee bargammeedha. Dhugaa rabbi. Bas akkasin jennee bargammeedha. Akka isin jetteeni tiijii arraan baane nayyaa dallaala arraan baane. Achuu dhufee ati nagumaa ofii. Maalidhaa? Mana tiijii dhuftee? Nagumaa ati daccumaa ati hojjetee? Hiree? Suuqii hojjechuuf ta'edha Dubaay. Hiree? Mana tursii hojjechuuf ta'edha. Hiree? Kana godhattee sanuu nama si qata gorgatte. Ati hojii maxxantaati? Ati hojii maxxantaati? Dhugaa rabbii. Sobnisi ani ijoollee Oromoo sobasii wanna barbaaddannaan jaa dhugaa rabbii sobasii bichaan naa qaba. Sobasii Yesuusee. Sobasii gooftaa maccaa. Sobasii yaa rabbii koo. Nadhii dubrummaa qaba jettee immoo dabete. Ini berbeda. Garuu kun jiru akka bichaa. Dubrummaa qaba jettee. Qinaatii naa geessani immoo ishinis. Qinaatii maal
uniform. Namni ganni takkaatti ittiin deemu jiru bara biyya ofirraa muranii gatan malee. Basma ah. Ofirraa akkatti shakka ofirraa murti malee maamiltoonni baay'ee namni takka ittiin deemu akkatti qabatee ittiin deemu. Hiriyoon akkanaa yaa rabbii ko. An akkanaa namaan kennee yoo namaa kennan nama biran tursiisee. Gammeen maaliif eeti fakkiifitu? Gaafuma sanan jibbee. Ani qanyiseeti miti. Gammeen kun dhugaa Yesuus Kiristoos ijoollee Oromoo kun fannoo kun kan gammee homaa irraa hin qabu. Garuu Fannoo diiga fannoo osoo beektu. Maaloo ganni na jeeftee tokko midhaan bitaa shokaatu. Maaloo ganni na jeeftee narraa hirkataa. Lubbu. Beeyesuus. Ana bira soofte. Lubbu. Ana bira soofte na baadhi. Kana bira si dhufti. Lubbu. Bakka hundi mataa jawwisaa. Midhaan bitaa shokaatu harka itti naqxee ni beektasaa. Takku maaloo Yesuus. Bibira maduune malviya nama duune me. Bibira maduune gaafa sanii maroo ani galle be gaafa sana dhugaa rabbi. Isaan dhugaa haadha faatee maroo haa ta'u haati faatee akka kaayiroo uffteen nagaan boqottee biyya barattee bariisaa isaa nutti kaate. Dunaadhuma nu jammarte bara aduma san jammarte bara. Aduma san jammarte bara dhugaa Yesuus Kiristoos. Ijoollee oduu laayifii koo hojjetame guddina isinitti hima. Oduu laayifii koo kun tiktokii naa hojjete. Gaafuma san dhufe lubbu. Mee ijoollee Oromoo mee guyyaa gaafa takkaa mee amma kulan gosa tokko barreessa warri soofin mee dhugaa rabbiin kolfina mee warri dhugaa rabbiis malee hakkeesti ijoollee keenya dhugaa rabbiis silaa maaliif akkas maal jettee dubbatu maal barreessite maaliif akkasitti ijoollee teenya dhugooffatte dhani maana sitti bebe jawwisaa lubbu gurree gammee guchi Micaa mataa shokaatu itti rarraatee micaa biree halka walakkaa hoo takka turtu natti bilbiltee itti niitiin biree naan oodde jette maatiin hin oonniree hin jeen waan harkaan irra gattaa'uun maroo qilleensuu Ashamaa harka fuunee kabajamtoota kan argamtan nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu bakka isin jirtanitti akkam jirtu fayyaa keessanii aan nagaa kooti galata waaqayyoo. Basma dhugaa dubbachuuf taanaan waaqayyo hiriyaa akkanaas namaan kennini yoo namaa kenneen nama biran tursiisin. Maaltu walitti araaramuuf deeyyoo amma kana muluu mistira walii gadi guuranii gadi wal diiganii waan meeqa waliin jedhanii basma maali kan akkanaa dhugaa rabbi har'a maal jedhanii ija walii keessa laalu takkaa biraan jedha jedhu waa meeqa jedhu miti amma deebi'anii akkamitti ijuma walii keessa laalanii dhugaa rabbi bakka isaanii bu'ee naa qaanfachiise yaa uummata Oromoo dhugaa waaqayyo
amma kana dirasii amma feetanoo wal loltan mistira walii akkasitti baasanii warra farrafanii ka'anii deebi'anii walitti araaramu sheemidha amma fedhe yoo ta'e jechuudha. Kanaaf har'a kunoo garuu araaraman deebi'anii akkamitti ija walii keessa wallaalan ani bakka isaanii nama qaanfachiisa. Maal hiriyaan akkana hiriyaa jechuun ikkoo kafana jechuudha. Iddoo dogoggoranitti wal sirreessanii iddoo gaddanitti wal gammachiisanii hiriyaan kan akkasiiti malee kan qilleensa irratti wal jaallattee wal bira geessee jennaan qaltee wal nyaachuu kaate kana gaarummaa ishiisa kami dhugaa rabbi gaarummaa ishiisa kamisayyuu immoo akkumatti miidiyaa irratti baate nama salphistii jechuudha. Salphoo salphina ishiin beektodhan. Har'a garuu immoo kunoo deebitee walitti araaramaa jirti. Araaramte immoo maal akka ishii waliin jettu boroo maalluu gadi nuu fidu laata. Guyyaarraa ajandaa biraa fidanii gammeen akkas jedhee tiijiin akkas taatee jedhanii haasaa oolan. Har'a immoo boroo ajandaa biraa maal gadi baasu laata. Maal fiduuf deemu. Maali kan akkanaa dhugaa rabbi maali. Kan akkanaa kan safuun beekne maal isaan kan qaanii takkayyuu hin beekne waanumti qaaniidhamu isaan bira hin jirre. Waaqayyo hiriyaa akkanaa isin hin kennin. Amiin jettan malee hin darbina dhugaa. Hiriyaa akkanaa isin hin kennin. Isinii kennu immoo guyyaa lamaa isin wajjin hin bulchin. Yoo kana laalan dhugaa waaqayyo jechuudha. Hiriyootuma qaban irraa iyyuu fardaaf lafoo fagaadhu nama godha. Dhugaa waaqayyo fardaaf lafoo irraa fagaadhu nama godha. Maaliif kan dura waliin haasofte, kan dura wal beekan, kan dura ta'e har'a ganaa haaddisii gootee mucoo ishii bira dhattee jennaan mistira ishii takka osoo hambisiin gadi guurte. Isayyuu fannoon morma koorra naa gubu jette. Namni hiikaa fannoon beekne akkasumaan fannoon akkas naa godhu maaramiin akkana naa gootu akkas naa gootu jechuun eega hiika isaa barteen booda waan feete osoo jette shaggaan. Amma akkoo isheen maraachaa jirti barra. Dhugaa rabbi keessa darbiteetuma maraachaa jirti. Garuu waaqayyo gooftaan qalbii isaanitti haa deebisuu jedha waaqayyoon kadhadhaafi. Warroonni immoo amma jidduu isaanii galtanii takkaa suura isaanii gaggalabbaxanii takkaattuu wal galabbaxanii irraa haasoftan dhiisaa tuffadhaati dhiisaa yoo tuffattanii dhiistan ofii isaaniitiif qaanfatanii dhiisuu jechuudha. Kanaaf dhugaa waaqayyo firdii isaaniif haa kennu. Qaanii akka kanaa hinumaan argine wanta nama muudanneetu isaan muudate guyyaa lama keessatti namni amma kana akka kanatti of wal nyaachuu jechuun dhugaa waaqayyo baay'ee nama qaanfachiisa. Akkasuma immoo guyyaa lama bultee otoo waa'ee waliyyuu keessa isaa gadi fageenya waliin bariin deebi'anii akka kana wal gochuun nama gaddisiisa dhugaa rabbi. Kanaaf waaqayyo baga walitti isaan araarse. Garuu garaan akkamitti akka walitti isaan fayyu ani hin beeku. Firdii isaaniif haa kennu.